Kilabii xiqqoon sadarkaa gadiirraa dhuftee Liverpooliif qoricha qotte. Kilaba xiqqoo kilaboota shaampiyoonshiippii Ingilizii sadarkaa gadiirra jiran keessaa dhumarra jirti. Plymouth jedhamti. Kan tuffatamtu nama dhaala jedhama mitiire. Kilaba guddicha Ingilizii Liverpool kan yeroo ammaa Premier League Champions League Awurooppaa dursaa jiru tapha FA Cup injifatu irratti kilabni xiqqoon kun Arne Slot leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Klopp caalaa milkaa'aa jira. Leenjisaa jabaa jedhamu qofa osoo hin taane nama saffisaan baratullee jedhamee jajamaa jira. Haa ta'u malee kaleessa kilaba xiqqoo kanaan tumamee barumsa fudhachuuf dirqameera. Ammoo Liverpool dorgommii waancaa FA keessaa ari'ameera. Kan ari'ame immoo Plymouth'n ta'uun isaatu na ajaa'ibee dhiisuu dide. Kun garee bicuu kanaaf seenaa injifannoo guddaa ta'ee galmaa'eeraaf. Liverpool bara kana waancaa 4 guurrachuuf abbalaa ture. Isaanis Premier League, Champions League, Carabao Cup fi FA Cup yoo ta'an amma FA Cup kana keessa haqamaniiru. Kun ammoo kan ta'e engedduma dorgommii Carabao Cup irratti Tottenham mo'anii waancaaf darbuun boodaadha. Arne Slot fi Liverpool dogoggora hojjetan qabu. Kilaba xiqqoo kana ija tuffiin ilaalanii akka tuffatan ammoo ragaan agarsiisuu jalqaba irratti taphattoota warra jajjaboo dhiisanii warra eeggattoota ta'an funaananii galchanii uffatan. Waaraa qaanii uffatan. Plymouth goolii peenaalitiin argatan 1-0 Liverpoolin mo'atan.